Ashamarka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Barri haraas bara gammachuu fi bara badhaadhinaa isiniif haa ta'u isiniin jenna. Bara 2015 guyyaa har'aa xumurtanii bara 2016 guyyaa boruu kanneen eegaltanii kanneen isin ga'e hundi keessan baga gammaddanii barri dhufu bara milkaa'inaa bara karoorri keessan milkaa'inni abjuu keessanii kan isinitti dhugomu haa isiniif ta'u jedha. Egaa taateewwan ijoo bara 2015 keessa raawwataman tokko lama jennee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hanga xumuratti nu hordofaa affeerraa keenya hanga xumuratti nu biraan deemina isiniin jenna. Namoonni viidiyoo kana jaalattanis hiriyoota keessanii qoodaa jechuun affeerraa keenya isa lammataati. Egaa taateewwan ijoo bara 2015 keessa namoota hedduu raajii jechisiise waliigaltee TPLF fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti taasifamedha. Waliigalteen kana dura ammoo waraanni waggaa lamaaf ture lammiilee hedduu lubbuu isaanii baasuun kan yaadatamudha. Lammiilee hedduus buqqaanii biyyoota adda addaa keessatti dararaa hedduuf saaxilamaa kan ture yommuu ta'u, waliigalteen kunis waan hin yaadamnee fi abjuu dhugoome ta'uun bira gameera. Miidiyaanis uwwisa hedduu kennaafii akka ture hubatamee jira. Waliigalteen TPLF fi mootummaa federaalaa biyya South Africa yookiin Afrikaa Kibbaa magaalaa Pretoria keessatti gaggeeffamaa ture xumura argachuudhaan odeeffannoo keenya isa jalqabaa yookiin sadarkaa tokkoffaa irra jirudha. Gama biraatiin ammoo taateen ijoon biraa marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduutti taasifamaa ture. Mariin kunis hawwiidhaan xumuranii argata jedhamee osoo eeggamuu waliigaltee marii xumuramuun namoota hedduu rifachiisus uwwisa miidiyaatis harka lammaffaa irratti argama. Gama biraatiinis waraansi walitti bu'iinsaa finxaalii naannoo Amaaraa Faannoo fi mootummaa federaalaa gidduutti taasifamaa ture fi jiru taateewwan ijoo bara 2015 keessa sadarkaa sadaffaa irra jiru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media odeeffannoo kanaa fi kanneen biroo qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga xumuratti nu hordofaa affeerraa keenya. Egaa waliigaltee nagaa buusuu kan jalqabaa irraa eegalla. Qaamolee waggaa lamaaf wal waraanaa turan mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti wal waraansi lammiilee hedduu lammiilee kumaatamaa lubbuu balleessuudhaan dhiiga dhangalaasee qabeenya hedduu barbadeessee lammiilee hedduu sarbama mirgoota namoomaaf saaxilee kanneen ammoo baqaafis saaxile jechuudha. Kan hin yaadamne kan dhugome waliigaltee nagaa buusuu ajaa'iba jedhamee miidiyaaleen idil addunyaa sadarkaa adda addaatiin wal harkaa fuudhaan kan gabaafaman waliigaltee sadarkaa jalqabaa jedhamee kan leellifamaa ture. Gaanfa Afrikaatiifis boqonnaa aara galfii guddaadha jechuudhaan gabaafamaa kan ture. Uwwisa miidiyaatiin sadarkaa tokkoffaa irra jira. Taateen ijoo bara 2015 inni kun kan nama ajaa'ibudha. Egaa waliigaltee waraanaa taasifame kana duratti lammiilee hedduu lubbuu dhabaa akka turanii fi wal waraansi hedduun iddoo adda addaatti gaagama lubbuu taasisuudhaan qabeenya hedduu barbaadaa. Egaa bu'uuraaleen misooma hedduu mancaa akka turanis kan yaadatamudha. Egaa mariin jaarsummaa gamtaa Afrikaa fi qaamolee biroon tumsa argate kun Afrikaa kibbatti yeroo taasifamu biyya keessa ammoo waraanni hamaan adeemaa akka tures kan yaadatamudha. Taatee ajaa'ibaa asii wal waraanaa asii nagaa buusuu jedhamee kan kaafamaa tures. Waliigalteen kun marii yeroo gabaabaatti milkaa'uu kanneen dhimma Itoophiyaatti dhiyeenya hordofaa turan raajii jechisiiseera. Waliigaltichi dhimmoota ijoo sadii irratti kan bu'uureffate yommuu ta'u, walitti bu'iinsa dhaabuu, meeshaa eeggachuu fi gargaarsa namoomaa gaafii tokko malee gara Tigraayitti akka galu taasisudha. Egaa kunis dhugoomee egaa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti nagaan bu'ee waliin aadaa uffata gonfoo adda addaa kan walitti uwwisaa turan ta'uun raajii jechisiisee jira. Mootummaa Itoophiyaa wanti dhiyeessee mara fudhatama argachuudhaan qeeqxoonni fi xiinxaltoonni tokko tokko ammoo kun injifannoo muummicha ministeera Abiyyiiti malee TPLF fi injifannoo osoo hin taane injifatamuu kan agarsiisu jedhanii qeeqxoonni gara kallattii garaagaraatiin kaasaa jirani. Tajaajiloonni bu'uuraalee misoomaa kanneen akka kominikeeshinii, ibsaa, baankilee wal qabatanii fi manni yaalaa hospitaalonni gurguddoon eegaluun injifannoo TPLF'ti. Kanaafuu injifataa fi injifatamaan iddoo kana jiru waraana dhaabbachuun lammiilee hedduu gammachiisu qaba kanneen jedhanis jiru. Egaa bakkeewwan falmisiisoo ammallee furmaata argatiin naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti jechuudha. naannoo Walqaayitii fi Walqaayit Caqadee fi akkasuma immoo Raayyaa jedhamu. Egaa dhimmi marii falmisiisoo jedhamee Pirootoraa keessattis yeroo dheeraa fudhataa ture dhimma kana jedhanii
mariin nagaa akka argatu kan taasifamaa ture. Haa ta'u malee dhimmi kun mootummaa TPLF bira fudhatama argatus lammiilee tokko tokko birattis komii kaasaa jira. Gama biraatiin ammoo mootummaa naannoo Amaaraa biratti guutumaan guututti fudhatama argataa jiraachuu dhabuun egaa mormiin yeroo dhiyoo baay'achuudhaan gara falmiitti deemee falmiin kunis karaa nagaa caalaa gara qawwee walitti qabuudhaan dhukaasa walitti bananii lubbuu walii balleessuutti geessee jira. Egaa taateen ijoon bara 2015 sadarkaa sadaffaarra jiru kan naannoo Amaaraa fi walitti bu'insa federaalaa mootummaa raayyaa ittisa biyyaan irratti geggeeffamaa jiru sadarkaa sadaffaarra jira. Egaa waliigaltichi naannoo kanatti taasifamuu dhabuudhaan kallattii dhiiga dhangalaasutti deemamee jira. Kunis gaagama qabeenya mancaasuu akka lubbuu balleessuu mootummaa naannoo fi TPLF gidduutti taasifamaa ture deebisuu danda'a jedhanii shakkiidhaan kan ilaalanis ni jira. Egaa gabraatiin ammoo taateen ajaa'ibaa fi taateen bara kanaa kan walitti bu'insa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduu turedha. Walitti bu'insi naannoo Oromiyaa keessa ammas darbee mudatu itti fufee jira. Keessumaa jalqaba waggaa kanatti haleellaa humnoota hidhatan raawwataniin badiin guddaan ga'uu gabaafamaa jira. Keessumaa aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Amuruu, Jardaggaa, Jaartee, Horroo Bulluq darbes aanota Wallaggaa ba'aa giddaa ayyaanaa Kiraamuu fi kanneen birattis waloraansa akka jiru gabaafamaa kan jiruu fi kan ture taateewwan ijoo bara kanaati. Haleellaa kanaaf hidhattoota Amaaraa kanneen jiraattonni finxaalee jedhanii yaamaniin daangaa ce'anii daangaa Oromiyaa irratti lammiilee nagaa dhiiga dhangalaasaa akka jiranii fi turan gabaafamaa jira. Kumaatamni buqqaanii magaalaa Shaambuu fi giddaa ayyaanatti daawwa godhatanii jiraataa kan jiranis ta'uu gabaafamee jira. Hidhattoonni Obos mootummaadhaan qeeqamaa akka jiranis gabaafamaa jira. Egaa sochiin hidhattoota yeroo mariin TPLF waliin adeemaa ture hammaatee walqabatee haleellaa qilleensaa raawwatame lammiilee dhibbaan lakkaa'aman lubbuudhaan darbaa yeroo turanitti waraanni bilisummaa Oromoo dhoksaadhaan akka TPLF wajjin marii geggeessaa jiru gabaafamaa kan ture yommuu ta'u, haa ta'u malee addatti wanni miidiyaaf ibsa isaan irraa yookiin qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo irraa dhagamee fi TPLF irraa dhagamee jiru. Kanaafuu waliigalteen sunis akka soba ta'e bira gamuun lammiileen hedduu akka itti gammachuu qabanis gabaafamaa kan ture. Taateen kunis taatee ijoo bara 2015 keessa sadarkaa jalqabaa jira. Gama kaaniin ammoo akkuma beekamu mootummaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf barana hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduutti yeroo jalqabaaf mariin nagahaa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti taasifamu abdii namootatti kan hore ta'us marii jajjabeessaa ta'ee ijoo dubbii uwwisa miidiyaa bara kana argate ta'uudhaan galmeeffamee jira. Marsaa lammaffaa akka taasifamus ibsamu ammallee kan guyyaan isaa adda hin beekamnee fi marii xumura malee gargar baame jechuudhaan kan irra dubbatamaa ture. Kanaaf ammallee waraana bilisummaa Oromootiin namoonni tokko qeeqa qubatti qabaa jiranii waraana bilisummaa Oromoo kanneen bosona jiran namoota nagaa ukkaamsuudhaan mallaqa gaafataa hawaasa keessa jiraatanii hawaasa irraa uumamanii keessaa dhalataniin akka qeeqamaa jiranii fi akka dubbii ijootti fudhatamaa akka turan uwwisa miidiyaalee hedduu argachuudhaan taatee ijoo bara 2015ti. Egaa taateen biraa immoo kan durataa ittaana paartii kaafaa obbo Baqqalaa Garbaas dhimma taatee ijoo yeroo dhiyoo dhagameedha. Taateen kunis bara 2015 keessa uwwisa miidiyaa argatee akka ture ni yaadatama. Yaaddoo nageenya himachuun namni kun siyaasa paartii keessaa ba'uun gara Ameerikaatti imalee qooda galtummaa US gaafachuun taatee ijoo bara kanaati. Gabaratana humni addaa diigamuu fi walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa ilaalchisee taateewwan ijoo bara 2015ti. Humni addaa diigamuu fi naannoo Amaaraatti komii uumameen caasaa humna addaa naannolee diigamuu fi caasaan nageenya kaanitti akka makamuuf mootummaan baatii bitootessaa keessa murteessuun ni yaadatama. Mootummaan waraana biyyaalessaa jabaa ta'e ijaaruu fi humnoota addaa deebisee gurmeessuu akka barbaadu miidiyaadhaaf yeroo adda addaa kennaa ibsa kennaa kan tures ta'uu ni beekama. Kana dura naannoon Sumaalee darbis Tigraayitti humnoonni kunniin badii adda addaa raawwatan jechuudhaan komatamaa kan jiran waan ta'eef mootummaanis kanuma bu'uura godhachuun humnoonni kunniin gara raayyaa ittisa biyyaatti kanneen hafan ammoo mootummaan naannoo gara poolisii idileetti akka isaan gurmeessee hidhachiisu gabaafamaa turus gama naannoo Amaaraatiin komiin hedduu ka'aa turuun kan yaadatamudha.
Taateen biraa immoo hongee cimee qamadii alatti erguun qeeqxoo biratti baacoo kan jedhames fudhatamaa kan ture ta'uun gabaafamaa ture. Akkamitti osoo lammiilee hedduu hongeen miidhamaa turu qamadii alatti ergamaa sharafa biyya alaa argachuudhaaf jedhee mootummaanis deebii kennuun kan yaadatamudha. Roobni waqtiiwwan shaniif roobuu dhabuun kibba baha Itoophiyaa fi bakkeewwan horsee bultoota jiranitti hongeen guddoon hawaasa hubuun kan yaadatamudha. Mootummaan sababa hongeen lubbuun akka dabarre himaa turus naannoo Oromiyaa keessaayyuu godina Booranaa fi godinaalee 11 birootti loon hedduu hongeen kun ajjeesuu kan ibsamaa ture. Gabaasni United Nations gamtaa mootummoota gamtoomanii akka gabaasetti naannolee Somaalee akkasumas kibba Itoophiyaa fi bakkeewwan kaaba Itoophiyaa dabalatee horiin miliyoonni 3 ol akka lubbuun darbe kan gabaafamedha. Haa ta'u malee murteen kun fi gabaasni kun soba jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa irraa deebiin kan itti kennames ta'uun gabaafamee jira. Kanuma bira godhachuudhaan dhaabbileen gargaarsa nyaataa USAID fi WFP yookiin sagantaan nyaata addunyaa jedhamee kan beekamu mootummaa Itoophiyaa irraa gargaarsa nyaataa dhaabuun kan beekamudha. Saamichi qindaatu raawwatamaa jira. Kanaaf ammoo nyaata hin dhiyeessu jechuudhaan kan beekamudha. Kanuma bira godhachuudhaan naannolee Tigraay keessatti yookiin naannolee biroo Tigraay dabalatee iddoo tokko tokkotti namoonni 1,400 ol ta'an lubbuu isaanii beelaan yookiin du'aniiru kan jedhan gabaasa taatee ijoo bara 2015ti. Gabraataan ammoo taateen ijoon naannoleen dabalaa jiraachuun akka godinatti yaaddoo biraa namootatti uumee jira. Naannoleen gara 12 ol ta'uun Itoophiyaa keessatti gurmaa'insa ammaa kana keessatti hammatamanii jiranii. Erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy aangootti dhufee saboonni naannoo kibbaa keessattuu gaafii naannoo cimsanii kan dhiyeessan ta'uudhaan kanneen akka muraasa ta'an godinaalee argataa godinaalee irraa gara naannootti akka guddataa jiran gabaafamaa jira. Kunis ammoo biyyattiin gara kallattiin taanetti deemuu dandeessi. Kanneen ammoo aanaa 2 fi 3 ta'anis godina irra darbanii naannoo gaafachuudhaanis yaaddoo biraa uumaa jira. Naannoo irra keessa godinoota akka Geedoo, Walettaa, Gamoo, Goofaa, Koonsoo fi Kibba Oomotti naannootti ce'uudhaaf gaafii dhiyeessaniin kan isaanii mirkanees ta'uu gabaafamaa jira. Kanneen hafan ammoo sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa keessaa kanneen hafanis ammas gaafii isaanii kan itti fufan ta'uu gabaafamaa jira. Taateen biroo ammoo gaafii fi komii dureewwan Ortodoksii Oromiyaa fi Tigraay yeroo adda addaatti tawaadoo dhuunfaadhaan sinodosii hundeessanii jechuudhaan gaafii qormaata jabaa Itoophiyaa yeroo dhiyoo Kiristaanaa Ortodoksii tawaadoo manicha qoraa ture ta'uun gabaafamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 14 bara 2015 dureewwan Ortodoksii 3 Oromiyaa keessatti beekamtii mana kiristaanaa malee phaaphaasota muuduu ibsuun manichi muddama guddaa keessa seenuun ijoo dubbii ta'eera. Ta'us garuu afaan keenyaan qaddasni afaan keenyaan tajaajila amantii kennina jechuudhaan gaafiiwwan dureewwan kunniin kaasan mootummaadhaan fudhatama argachuudha. Yeroo ammaatis gaafiiwwan kunniin bakkeewwan hundatti deebii argachuu baatus sochiin akka jiru taateewwan bara kana keessa galmeeffaman ta'uun hubatamee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media taateewwan ijoon ammaaf qaban kanan gammaa dhageettanii waan hordoftaniif horaa bulaa.